الدنيا أما تنخيستي خيساف ورا لتعبرتي ومن هردوفتو تامنتي كريستاناتي جامعه مموس ورا لكوفسان حالان تكاته تلقان أمنتي جردوفو تجرى وانتي حالان أمتا غرسي هوته ساينسي في تكنولوجي هدون إساني ورا أمنتين كم أواما ربي تنمانا خنافو نموتا كنا خنينيتي وكمتي دعوا قوتن أيون نما أواما تكون ولدتي رفيه إني أمو ربي ننجرو نانجي وهند درسي بكا قمت دين جان ذاكر ما فنما أواماتين بكا قمت دي جاء جتني يادون كيسين نولم سببني أن نما أواماتين بكا قمت دي جوف هدون نموتا مسلمان تهيني أمنتيسن وان أبا في هاتي ساني هردفني فردفن ilmi namaa hedduun useetuma abbaa fi haadha isaa hordofa waan abbaan kiristaana ta'eef inninis kiristaana ta'a waan abbaan hinduu ta'eef inninis hinduu ta'a musliimoonni hedduunis waan abbaan isaanii muslima ta'eef muslima ta'an namni awaamaa kun garuu sammuu isaatti fayyadamutti jira abbaa fi haati isaa warra amantii qaban ta'uu malan inni garuu sammuu isaatti fayyadama rabbii abbaa fi haati isaa gabbaran san fudhachuun barbaanne sababa kanaaf rabbiin jiru jechuu dandeenya sababaan annama awaamaa saniin baga gammadde ja'uuf waan inni qaama shahaadaa tan duraa laa ilaaha rabbiin jiru jettu jeefi kanaafuu dalagaan silaanarraa barbaadamtu cinaan naaf dalagamtee jirti The only thing I have to do is wanni narraa eeggamu kanaafe isii illa Allah jettu qofa ibsuudha insha Allah isii ammoo ni ibsa akkuma suuraa Ali Imran suuraa sadaffaa aayaa 64 irraa isiniif dubbisetti aayaan kun da'waa godhuuf furtuudha ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum gara jecha nuu fi isin jidduutti walqixa taatee koottaa namoonni musliman ta'in hedduun dubbiin muslimaa fi awaama walqixa taasiftu tami ja'anii warra nagaafatantu jira anis qaama shahaadaa tan duraa tan laa ilaaha rabbiin jiru jettuutuutu walqixa taasisa jeetiin deebisaaf sababni isaa dalagaan narraa barbaadamtu walakkaan dhumtee jirti nama musliman taane kan biraa amansiisuudhaaf wantiin dura raawwachuu qabu rabbiin inni gabbaraa jiru sun dogongora ta'uusaa himuudha eegaan san raawwadheen booda waa'ee Allah subhaanahu wa ta'aalaatiin itti hima bakka awaamaa kanatti garuu dalagaan cinaan naaf dalagamtee jirti inni durumaanuu laa ilaaha rabbiin jiru je'ee jira wanti hafe illa Allah kan jiru qofa ibsuudha insha Allah isi ammoo ni ibsa akkumaan isiniif himetti namoonni awaamaa hedduun waan saayinsii fi teknooloojiitti amananiif awaama ta'an saayinsiin haalaan guddatte ja'anii waan amananiif awaama ta'an eegaan baga gammadde je'eniin booda gaafin isa gaafadha sunis meeshaa wahii ni jirti je'e yaadi meeshaa namni addunyaarra jiru cufti hin argin namni tokkollee hin garre osoo meeshaa tana si dura fidanii akkaataa meeshaan tun itti dalayduu fi waa'ee meeshaa tanaa qaamni isii himu eenyu ja'anii yoo si gaafatan maal jettee deebista meeshaan amma dura ilma namaatiin argamtee hin beekne takka yoo nama awaamaa dura kaayamte qaamni akkaataa meeshaan tun itti dalaydu siif himu eenyu ja'amee yoo gaafatame awaamni sun deebisaa akkamii isiniif kennuu danda'a deebisaa hoo isiniif kennuu danda'a deebisaa akkamii isiniif kennuu danda'a uumaa oomisha gariin uumaa gariin oomisha gariin hojjetaa gariin khalaqaa jechuu danda'a waanuma fedhanis jaan waluma fakkaatti hundaafuu waan inni jeessan sammuu keessatti qabadhaa namni awaamaa sun uumaa oomisha hojjetaa khalaqaa jee isiniif deebisuus hiikkaan waluma fakkaatti qopheessaas jechuu danda'a tana sammuu keessatti qabadhaatii itti fufaa gaafii itti aantu gaafadhaa hawaan kun akkamitti argamuu danda'e namni awaamaa sun hawaan kun duraan neebulaa takka qofa ture itti aansuun walirraa fottoqeensa yowaahuu dhoohinsaatu dhufe biig baang kanaanis gaalaksiiwwan urjiileen aduun pilaanetotaa fi dachiin irra jiraannutuun uumamuu dandeessi waan kana biig baang jaanii yaaman itti aansuun nama awaamaa kana waa'ee biig baang kana yoom beeytan jettanii yoo gaafattan waggaa 30 dura waggaa 40 dura beeyne je'ee isiniif deebisa itti aansuun waa'ee biig baang ati haasoftu kun qur'aana keessatti waggaa 1400 dura suuraa anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 30 irratti ibsamee jira alam ya'ni lilladhiina kafaruu سلا إسان كفرن بيغني أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما سمي في دجين ولتمت أنتو قامت كترا إيغسي أد إسان باف نيجا وإن بيج بانغا تهاسو تخون وقاكم تكو في دبافر درا قرآن خيستي بسميجرا وإيخنا وقاكم تكو في دبافر درا قرآن خيستي أين يتهمو دندا نمني أواما سنتري وانتقن دردري تو دندا لجملا ولمرمنا gaafittaan tu gaafadha dachiin irra jiraannu tun boca akkamii qabdi namni kunis duraan ilmi namaa dachiin tun diriirtuudha jee amanaa ture bara 1577tti namni Faransiis Diraakee jedhamu
dooniin eegala fanaannaween booda dachiin boca geengotti dhihaatu qabaachuu isii beeki je'ee deebise. Quraanii dachiin tun boca geengotti dhihaatu akka qabdu waggaa 1400 dura suuraa Annaaziyaat suuraa 79ffaa aayaa 30 irratti rabbiin akkana jeebse. Wal arda ba'da dhaalika daxaaha san booda dachii boca hanqaaquu taasifne. Dachiin irra jiraannu tun akka kubbaatti geengoo miti. Boca geengootti dhiyaatu qabdi. Fiixeewwan lamaan gubbaa fi jalaa diriiraadha. Jechi quraana keessatti bakka kanatti ibsame kan daxaahaa jedhu hiikaan isaa inni tokko diriirsuu hoggaa ta'u kan lammadaa ammoo hanqaaquu jechuudha. Qajeelatti ammoo hanqaaquu guchii ibsuudhaaf tajaajila. Hanqaaquu guchii wayita xiinxaltan bocnis joosfeerikaal ta'uu hubattu. Xiinxalaa quraanni dachiin tun boca joosfeerikaal boca geengootti dhihaatu qabaachuusii waggaa 1400 dura ibse. Nama awaamaa kana waa'ee kana quraana keessatti eenyutu ibsuu danda'a jettanii gaafattan. Tarii nabiyyiin keessan Nabi Muhammad nama hayyuu ta'uu mala isiniin ja'a. Ammaas waliin morminaa itti fufaa. Ifaan adda isaa yookiin baatii ifaa mataa isaati moo ifaa balaqqee se'e ja'a gaafadhaa. Inni deebisee duraan ifni adda isaa ifaa isaati jaamee amanama. Dhiheenya kanatti ifaan adda isaa ifaa mataa isaa akka hin taanee fi ifaa adurraa balaqqee se'e akka ta'e beeynee jirra je'ee deebisa. Akka saayinsiitti kaleessa jechuun waggaa 40 dura, waggaa 50 dura, waggaa 100 dura ta'uu mala. Qur'aanni waggaa 1400 dura suuraa Al-Furqaan suuraa 25ffaa aayaa 61 irratti rabbiin akkana jedhe. Inni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii keessatti buruuja urjiiwwan gurguddoo taasisee isii keessatti biiftuu ifaa fi ja'a ibsaa taasise. Khayriin isaa baay'atte. Ifaan adda isaa ifaa mataa isaa osoo hin taane ifaa adurraa balaqqee se'e. Akka ta'e waggaa 1400 dura qur'aana keessatti eenyutu ibsuu danda'a jettanii yoo gaafattan namni awaamaa sun ammaas irra deebi'ee tarii nabiyyiin keessan Nabi Muhammad nama haalaan beekaadha je'ee deebisuu mala. Ammaas hin morminaa itti fufaa. Wayitaan an barataa turetti qoromsa kiyya bara 1982 tiin xumure. Yeroo sanitti aduun bakka takka dhaabbatti hin naannoytu jaanii nu barsiisan. Namni awaamaa sunis sun waan qur'aana keessatti ibsame je'ee gaafata. Anis lakkii kuwaaniin an mana barumsaatti baradhe jeetiin deebisaaf. Yeroo mana barumsaa turetti yeroo sanitti aduun bakka takka dhaabbatti hin naannoytu jaanii nu barsiisan. Garuu qur'aanni suuraa Al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 33 irratti wahuwa allazii khalaqa al-layla wan-nahaara inni isa halkanii fi guyyaa uume wash-shamsa wal-qamara aduu fi ji'aas uume kullun fi falakin yasbahuun hundinuu orbiitii isaanii keessa daakan yookaan deeman ja'a. Jechi afaan arabaa kan yasbahuun jedhu waa'ee meeshaa sossootuu ibsuuf tajaajila. Aduunis deemuu isiitiin cinatti orbiitii isira naannoyti. Arraan tana saayinsiin meeshaalee garaagaraa fayyadamuun footoo aduudhaa kaasuu danda'ee jira. Footoo sanirra qabxii gurraacha wayiitu jira. Qabxiin gurraacha kun marsaa tokko naannawee fixuudhaaf guyyaa 25tti dhiyaatutti fudhata. Kunis aduun marsaa takka naannawitee fixuuf guyyaa 25 turti jechuudha. Waan kana eenyutu ibsuu danda'a? Wanni aan waggoota 23 dura baradhee fi wanti saayinsiin ammaa jettu walii faallaadha. Qura'aanni ammoo waan kana waggaa 1400 dura ibse. Waan kana qura'aana keessatti eenyutu ibsuu danda'a? Tarii namni awaamaa kun yeroo dheeraaf caleessuu danda'a. Deebisaa isaa hin eegina itti fufaa. Arraan tana saayinsiin hawaan keenya kun bal'achaa jira jeenuuf hima. Dhaamsi wal fakkaataan qura'aana keessatti waggaa 1400 dura ibsamee jira. Suuraa Az-Zaariyaat suuraa 51ffaa aayaa 47ffaa irratti rabbiin akkana jedhe. Samiis humnaan isii ijaarre. Dhugumatti nuti isii bal'isoodha. Gama haayidrooloojiitiin nama Sir Bernaand Paalisii jedhamutu bara 1580tti yeroo duraatiif marsaa roobaa ammaan tana mana barumsaatti barannu ibse. Duraan waa'ee marsaa bishaanii wanti beeknu jiru. Yeroo duraatiif nama Sir Bernaand Paalisii jedhamutu bara 1580tti bishaan galaanarraa hurkee duumessa tahee gara samii gad aantuu dhihaatee akka roobaatti bu'a. Akkasumas haalli kun irra deebi'a jedhee ibse. Waa'een marsaa bishaanii kun qura'aana keessatti bakka hedduutti gad fageenyaan ibsamee jira. Suuraa Az-Zumar suuraa 29ffaa aayaa 21 irratti, suuraa Ar-Ruum suuraa 30ffaa
آية ددمي أفررت سورة المؤمنون سورة ددمي سدفا آية كل سديت رت سورة الهجر سورة كل شنفا آية ددمي لمرت سورة النور سورة ددمي أفرفا آية فرتمي سدرت سورة الروم سورة صدمفا آية فرتمي سديت رت الرعد سورة كل سدفا آية كل تربرت الأعراف سورة تربفا آية شنتمي تربرت سورة الفرقان سورة ددمي شنفا آية فرتمي سديت هنگا فرتمي سقل رت سورة الفاطر سورة صدمي شنفا آية سقل رت سورة قاف سورة شنتمفا آية سقل هنگا كل تكرت سورة الواقعة سورة شنتمي جافا آية جاتمي سديت هنگا تربات مرت سورة الملك سورة جاتمي تربفا آية صدمي رت الطارق سورة سديتمي جافا آية كل تكرت waa'ee bishaanii irratti qofa aayaalee quraana keessatti ibsaman himuu ni danda'ama. Quraanni waa'ee marsaa bishaanii gad fageenyaan dubbate. Waa'ee aayaalee kanneenii daqiiqaa hedduuf haasa'uu ni dandeessan. Waan kana waggaa 1400 dura quraana keessatti eenyutu ibsuu danda'a? Namni awaamaa kun ammaas cal'isuu danda'a. Itti fufaa waa'een saayinsiidhaa hedduutu quraana keessatti ibsame. Who could have mentioned this in the Quran 14 years ago? And the atheists